Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne taansuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Barsiistuun dhiibba fi hacuuccaa garaagaraatiin miidhaan yeroo dheeraaf irratti raawwatame mindaan baatii 6 olii dhooggatame. Rakkoon isirratti raawwatame akka furamuu fi mirgisillee akka kabajamuuf qaamota garagaraatti iyyataa turtus qaama deebii isii kennu dhabuudhaan abdii kutatuudhaan of ajjeesuun dhagahamee jira. Guutuu odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii sanyii Nagaasaa fa'aa waliin mootummaatti harka kennatan hedduun isaanii rakkoo garagaraatiif saaxilamuu fi hedduun isaanii immoo mana hidhatti guuramuu maddeen odeeffannoo garagaraatiif himanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa booji'ee ture karaa dhaabbata fannoo diimatiin gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a funyaan Finfinnee jalatti haala adda ta'een humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisee jira. Humni eebbifames humna guddaadha. Dhugumatti immoo haala adda ta'een eebbi kun yookaan sirni eebbaa kun kan gaggeeffame maaltu adda taasisa kan jedhu qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu Saudi Arabiyaatti lammiilee Itoophiyaa 200 ol ta'an irratti murteen du'aa murtaa'ee jira. Murteen du'aa kun akka irratti hin murtoofne immoo gaafatamee jira. Eenyutu gaafate? Guutuu odeeffannoo kan dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu baay'ee nama gaddisiisudha. Kan viidiyoo irratti argitan tuni barsiistuudha. Barsiistuu of ajjeefte. Maaliif of ajjeefte ka jedhuu fi barsiistuun tun aangaa'ota mootummaatiin baala gaa'uuf dirqamsiifamaa turte ni didde. Mindaa baatii 6 irraa dhaaban. Kana boodas rakkoo garagaraatti fi cuuccaa fi dhiibbaa garagaraatiin hiraarsan abdii kutachiisan dhumarratti hacuuccaa fi dhiibbaan irratti raawwatamu akkaan hiraarse jireenya isii dhoogge dhumarratti tarkaanfii akka ofirratti fudhattu isii taasise jechuudhaan jiraattonni himu. Tarkaanfii ofirratti fudhatteenis addunyaa tanarratti waan hin taaneen jireenya koo keessatti eenyummaa koo dhaburra of dhabuu wayya jechuudhaan of ajjeefte jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garagaraatiif odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Taatee kana OMN illee odeeffatee jira. OMN akka odeeffatee gabaasetti taateen kun kan ta'e Wallagga Bahaatti. Barsiistuun kun barsiistuu Lalisee Tufaa kan jedhamtu yoo taatu barsiiftuun kun qaxalee nama naamusa qabu akkasumas hawaasa fi barattoota isiitiin barsiistuu jaalatamtuu fi barsiistuu hojii isiitirratti cimtuu taate jechuudhaan jiraattonni ibsanii jiru. Barsiistuu Lalisee Tufaa aanaa Gudayyaa Biilatti barsiistuu turte. Ergasii kaabinoonni PP gara hooggansaatti fidanii itti gaafatamtuu waajjira dhimma dargaggootaa fi ispoortii aanichaa taatee muudamtee turte jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Erga gara muudamaatti fidanii booda aangaa'onni mootummaa dubartummaa isheetti fayyadamuu barbaadan. Isheen immoo ni didde. Isheen erga diddee booda hooggantoonni kunneen hooggansarraa kaasuudhaan gara barsiisummaa isheetti akka deebitu erga taasisanii booda ishiinis achuma aanichumatti barsiistuu turte. Jiraattonni aanaa Gudayyaa Biilaa OMN'if odeeffannoo kana ibsanii jiru. Itti dabaluunis jiraattonni akka jedhanitti barsiiftuun kun jabduu ta'uu ishee irraa kan ka'e sana boodas ergisaan gara magaalaa Naqqamteetti fudhatamte jedhanii jiru. Erga gara magaalaa Naqqamteetti fudhatamtee booda immoo jijjiirran dhaabbii hojjetamee fi achumaan hojii itti fufte jedhamee jira. Ergisaanis gara mana barumsaa Daaloo jedhamutti dhufte. Erga mana barumsaa Daalootti dhuftee boodas jijjiirran dhaabbii hojjetamee fi achumatti hojii itti fufte jedhamee jira. Erga jijjiirran dhaabbii hojjetamee fi hojii itti fufteen booda jijjiirran isiin taasifte seeraan ala jechuudhaan jijjiirraa isii shira xaxuudhaan shiraan akka jalaa haqan jiraattonni OMN'if himanii jiru. Jijjiirran koo jijjiirraa seera qabeessa jettee irra deddeebitee gaafattus deebii argachuu hin dandeenye. Mindaan baatii 6 irraa dhaabbate. Rakkoon isii furmaata hin arganne. Akka jiraattonni jedhanitti mindaa baatii 6 oliif irraa dhaabbate qaama dhimmi ilaallatu hundatti iyyattee furmaata argachuu hin dandeenye jedhamee jira. Rakkoon guddaan bakka jijjiirraa barsiisotaa kanaan wal qabatee jiru tokko mallaqa ta'uu mallaqni jiraachuu, 2 dubartii yoo taate immoo akka barbaadanitti wajjin ciisu, 3 aangaa'ota mootummaa keessaa
fira qabaachuun murteessa jedhanii jiru. Kun hin taane taanaan milkiin hin jirtu jedhamee jira. Sababa kanaan barsiisota hedduu jireenyi isaanii akka jalaa faca'e jiraattonni kan himan yoo ta'u, barsiistuun tunis dhiibbaa fi hacuuccaa qaama garaagaraatiin irratti raawwatame kana mirga isiitiif falmatuuf yaaltus namni isii dhageeffattu tokkolleen hin argamne, rakkoo isii furachuu hin dandeenye. Abdii kutatte dubartummaa isheetiin eenyummaa ishii dhabuu caalaa of dhabuu wayya waan jedhuun murtee ofirratti murteessuun of ajjeefte jechuudhaan jiraattonni OMN'f odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Biyyeen itti haa salphattu, firoottanii fi hiriyoota isiitiif obsa haa kennu jenna. Oduun itti aanu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii jaal sanyii Nagaasaa waliin harka kennatan rakkoo hamaa keessa jiraachuu himanii jiru. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii sanyii Nagaasaa waliin galan mooraa leenjii waraanaa Awaash Bishoollatti erga leenjii haaromsaa fudhatanii booda mootummaan naannoo Oromiyaa gurmooftanii hojii hojjetan jechuudhaan bulchiinsota godinaalee garagaraatti nu ramadanii turan jedhu. Haa ta'u malee waadaan nuuf galame hojiitti nu hiikamuu dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa jirra jechuudhaan himatan. Loltoonni bulchiinsa magaalaa Shaggaritti kennaman lukkuu akka horsiifnuuf cuucuun lukkuu bitamee nuuf kennamee ture jedhanii jiru. Cuucuun bitamtee nu kennamte ni dhumte jedhanii jiru. Erga cuucuun dhumtee booda bulchiinsi magaalaa Shaggar birrii baankii siinqee irraa liqeeffanne birrii kaffalaa nuun jechuudhaan nu rakkisaa jiru jechuudhaan himataa jiru. Gama biraatiin immoo loltoonni bulchiinsa magaalaa Shaggar aanaalee garagaraatti kennaman hedduun isaanii badii tokko malee mana hidhatti guuramu loltoonni irraa hafan himanii jiru. Akka fakkeenyatitti loltoonni magaalaa Shaggar aanaa Kolooboo kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee keessa qubsiifaman hedduun isaanii bulchiinsa aanaa Kolooboo obbo Kaasuu Addunyaa fi akkasumas bulchituu magaalaa Gafarsaa Gujee Aaddee Boontuu jedhamaniin mana hidhatti guuraman jechuudhaan miseensonni kunneen maddeen odeeffannoo garagaraatiif odeeffannoo kana kennanii jiru. Gabaabamatti loltoonni sanyii Nagaasaa waliin galan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsa Gujee mana hidhaa Gafarsaa Gujee keessatti baay'inaan badii tokko malee guuramanii hidhaa keessa jiru jechuudhaan odeeffannoo kana OMN'f kan kennan yoo ta'u, walumaa galatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo garuudhaan mootummatti harka kennatan hedduun isaanii rakkoo keessa jiraachuun beekamaadha. Hedduun isaanii mana hidhatti guuramuu yeroo garagaraatti isinii gabaasaa turre. Akka fakkeenyatitti mana hidhaa Zuwaay Duudatitti Oromiyaa bakkoota garagaraa irraa guuruudhaan namoonni dhibba hedduun lakkaa'aman mana hidhaa Zuwaay Duudaa keessatti raramaa jiraachuu kana dura isiniif gabaafnee turre. Oduun itti aanu naannoo Beenishaangul Gumuzitti haleellaa konkolaattota geejjibaa uummataa irratti raawwatameen namoonni 30 ol ajjeefamuun gabaafamee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkala aanaa Gubbaa bakka Maankushii fi Gilgal Balas jedhamu gidduutti haleellaa hidhattoonni konkolaattota geejjiba uummataa irratti raawwataniin namoonni 30 ol lubbuu dhaban hedduun madaa'uun gabaafamee jira. Oduun itti aanu Paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adabbii du'aa Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 200 ol ta'an irratti murteessite akka dhaabdu gaafatanii jiru. Bara 2025 bara dabre jechuudha Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 47 irratti murtee du'aa murteessuun irratti raawwattee jirti. Lammiilee murteen du'aa irratti murtaa'ee irratti raawwatamee ture kanaaf sagalee akka ta'amu mootummaa Itoophiyaattis iyyamaa turus akkasumas qaamoleen garagarallee lammiilee kanneenii fi sagalee akka ta'an waamichi taasifamaa turus kan taasise hin turre. Murteen irratti raawwatamee ture. Bara kanas Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa 200 ol ta'an kan baay'inni isaanii dhalattoota naannoo Tigraay ta'an adabbii murtee du'aa irratti murteessuun dhagahamee jira. Human Rights Watch fi akkasumas qaamoleen garagaraa Saawud Arabiyaan murtee kana irra deebitee akka laaltu gaafataa turanis murtichi akkuma murtaa'etti jira. Haaluma wal fakkaatuun Paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa adabbii Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa irratti dabarsite kana akka adda kuttu gaafatee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa lola irratti bakkoota garagaraatti booji'aa ture karaa dhaabbata fannoo diimatiin gara maatii isaanii akka deebi'an taasisee jira. Oboon zoonii lixaa milishoota bilchiginnaa lola keessatti boojamaniif barnoota kennaa fi turuun bakka fannoo diimaan jirutti haala mijeessee fi maatiitti galche.
Gootichi waraana bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti lukkeelee bilisiginnaa waliin guyyuu taasisaa jiruun ergamtoota bilisiginnaa du'aa fi madoon adabe gariin jiraatti harkaan qabuun injifannoo milkaa'aa gonfachaa jira. Akka itti ololanii fi humna guddaa bilisummaa Oromoof qabsootti jiru xiqqeessuuf yaalaniin faallaa humni guddichi abdii bilisummaa ta'uun saba gabrummaa jala ganna eedduuf jiraate Oromoof guca ta'uun ifee abjuu gabroonfata daakuu garbi nyaatee gochuutti jira. Dhugaa waraanni bilisummaa Oromoo qabu dhoksuuf dhagaa dharaa itti darbatanii maqaa inni hin qabne eedduu akka ajjeesaa, saamaa, gudeedaa fi saboota biroo akka waan balaaleffatuutti qabsoo bilisummaa Oromoof godhamu gufachiisuuf shirri bilisiginnaan hin shiramiin kan hin jirre ta'us garuu waboon tarkaanfii barsiisaa waraana sirnichaa qofarratti akka fudhatuu fi hawaasa nagaa sabaa fi sablammootaaf jibbaa akka hin qabne qabsoon taasifamu murna gabroonfataa waliin wal'aansoo wal qabuun waanjoo gabrummaa sabarraa kaasuuf akka ta'e faallaa isaan akka diinaatti maqaa balleessaniin ammoo tibba kana ergamtoota milishaa sirnichaa irratti tarkaanfii fudhateen kanneen jiraatti booji'eef barnoota kennuun haala mijeessee fi gara maatiitti deebisuun dhugaan lafarra jirtu olola isaanii waliin wal maddii yoo qabamu fardaa fi lafa ta'uu itti agarsiisee jira. Waboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa keessatti tibba kana milishoota bilisiginnaa lola keessatti booji'aman kanaaf barnoota gahaa kennaafi turuun bakka dhaabbanni fannoo diimaa jirutti haala jiru mijeessuufiitiin maatiitti deebisuu wal qabatee boojamtoonni gammachuun guddaa akka itti dhaga'ame dubbatanii jiru. Waboon akka waan nama nyaataa ta'ee fi naatoo namummaa hin qabne waraana keessatti nama boojinaan akka ajjeesuutti itti himamaa turuu kan ibsan boojamtoonni kunneen garuu dhumne wanti argine faallaadha jedhan. Madoo keenya waldhaanuun nyaata gaatee nuuf dhiyeessuun faara tolaa ta'een jaalallutti agarsiisaa turan wanti nutti bade hin jiru ammas nagaadhaan gara maatiitti akka deebinuuf haala geejjibaa maranuuf mijeessuun rakkoo tokko malee maatii qabuuf imalarra jirra jedhu. Injifannoo dirree gubbaadhaa galmaa jiru tibba kana golee Oromiyaa mara keessaa boojamtoonni harka waboo zooniilee akka kibba bahaa giddu galeessaa fi kanneen biroo seenan kunuunsa ga'atee argachuun barnootni kennamaa fi gara maatiitti galaa kan turanii fi ammas tarkaanfiin akkanaa itti fufee jiraachuun akka lafarratti mul'ataa jirudha. Oduun ittaan waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa fi guddaa giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti eebbisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa kana yeroo dheeraaf leenjii siyaasatti fi leenjii loltummaa leenjisuudhaan ga'umsaan xumursiise sirna ho'ane eebbisuu kan ibse yoo ta'u sirni eebbaa humnoota haaraa kun haala adda ta'een gaggeeffame jedhee jira. Humni haaraan kun kan eebbifame sirni eebbaa humna haaraa kun kan gaggeeffame magaalaa Finfinnee irraa kaleessa muraasa irratti kibba lixa shaggaritti yoo ta'u sirni eebbaa kun yeroo gaggeeffamu sodaa tokko malee ifaan ifattii fi akkasumas hawaasni kaleessa irra jiru sodaa tokko malee irratti hirmaate kan adda isa taasisus kana jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen muddamsuun naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti jiru akkuma itti fufetti jira. TPLF gareen Debratsiyoon bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay fonqolchee aangoo qabatus mootummaan federaalaa waan tokko godhuu miti wanti dubbateeyyuu hin jiru jechuudhaan qeeqni qaamota garaagaraa irraa itti ka'ee jira. Akka xiinxaltootaa fi abbootiin siyaasaa garaagaraa jedhanitti mootummaan federaalaa TPLF irratti tarkaanfii fudhatu osoo danda'u callisuun isaa humna dhabuudha jechuudhaan kan qeeqan yoo ta'u inni kun immoo haala waliigala biyyattiin keessa jirtuun kan wal qabatuu fi mootummaan humni inni yeroo ammaa kana bulchiinsa biyyattii irratti qabu daaqaa fi dadhabaa ta'uu agarsiisa jedhanii jiru. TPLF fonqolcha mootummaa raawwatuudhaan caasaa isaa ijaarratee jira. Ibsa kennuu itti fufee jira. Mootummaan federaalaa garuu wanti inni dubbatuu fi ibsi inni kennes akkasumas mootummaa fonqolchi irratti raawwatame baraaruufis wanti raawwate hin jiru jechuudhaan qeeqamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaa hawwii kennaa nagatti nu turaa.